Daa'imummaa isaaniitti abbaan isaanii waggaa 5 murtaa'ee manadhaa yeroo seenanitti dhaabbanni abbaan isaanii keessaa hojjechaa turan isaaniif obboleewwan isaanii magaalaa Gimbiitti fudhachuun barsiisuu eegalan. Isaanis mana barumsaa Adventistii Gimbiitti umrii isaanii waggaa 9 irraa eegaluun barnoota ammayyaattis madaqan. Hanga kutaa 9ttis achumatti baratan. Sana booda jaalalli falaasama aadaaf amantii Oromoo keessa isaaniitti jabaachaa dhufeem. Yeroo kanas ilaalchaaf aadaa Oromoo babal'isuuf sochiiwwan waan jalqabaniif mana barumsaa sanarraas ari'ataman. Dirree barnootaarraa erga ari'amanii waggaa tokkoof Sudaaniif Finfinnee gidduutti dabarsan. Boodarras barataa kutaa 9 ta'anii magaalaa Dambidollootti deebi'an. Jaalalli Oromummaa, jaalalli eenyummaa ijoollummaa isaaniitti isaan qabates guddaa waan tureef achittis diraamaaf walaloo afaan Oromoo ummataaf dhiyeessuu jalqaban. Yeroo sanas diraamaaf walaloo afaan Oromoon dhiyeessuun yakka jedhamuun qabamanii Karchallee Jimmaattis geeffamuun manadhaatti darbataman. Mannidhaa sun garuu isaaniif carraa gaarii tureem. Iddootti fedhiin ijoollummaa isaanii qorataa seenaa ta'anii seenaa Oromoo addunyaa beeksisuuf qaban sun Karchallee kana keessatti karaa qabateefi Karchallee Jimmaatti Paappaasii Abbaa Biraana Yesuus jedhamu faana wal baran. Paappaasiin kunis yeroo manadhaarraa hiikamanitti antirooppoolojistii yookaan qorataa seenaa beekamaa Abbaa Laambartoo faana wal barsiisan. Isaanis Abbaa Laambartoo faana ergaa wal baranii waggoota 16 isaan faana hojiilee gurguddoo baay'ees hojjetanii. Sana boodas falaasama Oromoo uumeen walaabuu baate jedhu wixineessuun Oromoos addunyaatti beeksisuu danda'anii. Boodarras barnoota isaanii sadarkaa 2ffaa Finfinneetti, barnoota isaanii sadarkaa olaanoo immoo biyya keessaaf biyya alaatti baratanii xumuruun abbaa qorannoo ammayyaa Oromoos ta'uu danda'anii. Isaan sunis boodarra barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee, pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa, abbaa walaloo walleewwan hedduu ta'uus danda'anii. Qorannoo seenaaf aadaa Oromoo cinattis aartistii Alii Birraa faana sirboota isaa Asaamaloo fi Gammachuu Goobana Ji'aafaa waliin hojjetaniiru. Isaan hayyuu guddicha Oromoo lubbuun jiran Dr. Gammachuu Magarsaati. Dr. Gammachuun umrii isaanii guutuu seenaaf aadaa Oromoo qorachuun kan dabarsan, qabeenya horachuu caalaa qabeenya qaban gurguranii kitaaba eenyummaa Oromoo ibsu barreessuu fi aadaa saba guddaa Oromoo qorachuu irratti xiyyeeffatan. Quuqama Oromummaatiifis barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan turan hojiirraas ari'ataman. Mana jireenyaa Adaamaadhaa qabanis gurguranii qarshii isaatiin seenaa aadaaf eenyummaa Oromoo ijaaruu irratti fuulleffatan. Hidhaa dararaaf rakkina soon sodaatiin umurii isaanii guutuu eenyummaa Oromoo ijaaruu irratti dabarsaa jiru. Dr. Gammachuun yeroo dubbatanitti takka rakkinni natti adda ba'een beeku, ta'us garuu rakkinaaf gonkumaa harka laadhees hin beeku jechuun dubbataniiru. Egaa nutis akka ilmaan isaaniitti yeroo nuti isaan yaadannu jaalalaaf kabaja addaa isaaniif qabnus yeroo nuti agarsiifnu ammadha. Dararaaf aarsaa isaan kaffalaniif osoo isaan lubbuun jiranii galateeffannee nutis gaabbii seenaa jalaa baanuun dhaamsa kootiin galatoomaa.